walaloo yaada jawaab ibsa ana diisi reeffi koo biyya fudhisa hin ba'u waadaan qabsoof manaa baane sirbaaf miti bakka qeerroo itti hidhan na hidhanii jiran qaaman ala ta'uus duris qalbiin too hidhama jirti lubbuun too wayi tan qeerroo caalti lubbuun too wayi tan mararaaf bakkee caalti lubbuun too wayi tan eebbisaaf haa caaluu hundeessaa caalti yoon andu illee qeerroon qabsoo dhaalti dabarsee abadan billaadhu dhugaa sabaa diinati osoo hin nyaanne du'a amaanaaf kabajaa saba kootii bineensatti dhiifnee biyya keenya deemna waggaa 50 deemneerra biyya bineensatti jennee hin deemnu biyya wajjin gatamna malee sodaannee hin cecceene ummata oromoo wajjin gatamna malee ummata oromoo hin gannu garaa murannee nuuf hubadhaa warri nu baqachiisuuf yaaddan abdii kutadhaa haccee ajjeeftanii nullee nu hiitanii abadan onnee sabaa keessa qabsoo hin balleessanii nu duuban jira qeerroon kitilaaf kumaanii bilisummaan bahaa wareegamtoota gumaanii yoo feetan amma nafatnisaa sodaa takka hin qabu lubbuu sirriitti baatu dhugaa sabaatirraa hin daddabu har'a ta'us har'a na heetus guyyaan siif mijaa'ee manni hidhaa keetis hin dagatin siifis qophaa'e oromoon gabroomu kana booda fufaa oromoon gabroomu kana booda fafaa jiraannuuf duunus qeerroo qabsoo itti fufaa dhiigni jigeet lafeen cabeet bilisummaan dhufaa hanga galma geennutti qabsoon itti fufaa barreessaa leellisaa oromiyaa